Fayyaa dhabuu, dadhabbii, dhagna caccabsam, dhagna dhukkubbii fi garaa hammeessaa mallattoowwan armaan olii kana ofirratti argitanii beektu. Mana yaalaa deemtanii taayifoidiidha isiniin jedhanii beektu. Taayifoidiin afaan Oromoo maal jedhama? Hiikni isaa maal? Mallattoon isaa furmaata ni qaba kan jedhanii fi odeeffannoo fayyaa keessan eeggachuuf isin barbaachisu waa'ee dhukkuba taayifoidii walumaan ilaallu. Kun yeroo fayyaati. Baga nagaan gara yeroo fayyaa dhuftan. Mana keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii yeroo fayyaa ta'a jechaa garuma sagantaa keenya irraatti haa ceenu. Tasiboo yookiin taayifoid feebar jechuun dhukkuba bakteeriyaa ija keenyaan arguu hin dandeenye kan namatti dhufu. Dhukkubni kun nama tokko irraa gara nama biraatti kan darbu dhukkuba daddarbaadha. Dhukkubni isaas yeroo hundumaa afaaniin dhufa. Kana jechuun waan nyaannuu fi waan dhugnu waliin raamuu yookiin bakteeriyaa dhukkuba kana fidu nyaachuudhaan yookiin dhuguudhaan jechuudha. Akkaataa mallattoon isaa nama irratti mul'atu baay'ina bakteeriyaa nyaataa fi dhugaatii wajjin nama keessa lixu irratti hundaa'a. Yoo bakteeriyaan dhukkuba kana fidu baay'een qaama namaa lixe namni sun dafee dhukkubsatee mallattoon dhukkuba kanaa irratti mul'ata. Bakteeriyaan dhukkuba kana fidu midhaan nyaatamu keessatti dafee waloluudhaan baay'ee baay'ata. Kanaaf namoonni gola mana nyaataa keessa hojjetan dhukkuba kana namatti daddabarsuuf qooda olaanaa qabu. Keessumaa dhukkuba kana daddabarsuuf warri mallattoo isaa utuu hin agarsiisin of keessatti baatanii nama gidduu jiraatan dhukkuba kana daddabarsuuf hedduu qooda olaanaa qabu. Dhukkubni tasiboo kun erga midhaan wajjin gara qaama keessa lixee booddee gara dhiigaa seena. Dhiigni fuudhee gara cumaa lafee tiruu ispileenii fi afuuffee hadhooftuutti galcha. Karaa hadhooftuu ammas gara marrimmaan namatti seena. Raamoon yookiin bakteeriyaan dhukkuba kun kutaa qaamota adda addaa kanatti miidhaa adda addaa fiduudhaan namni sun akka dhukkubsatu godha. Dhukkubni isaa walxaxaa ta'ee marrummaan namaa dhukkubsatu kanaa akka dhiiguu fi uratu godha. Mallattoon dhukkuba kanaa namaa gara namaatti garaagarummaa qaba. Namni dhukkubni isaa dhukkuba tasiboo ta'uun isaa addaan baafatee beekamu keessatti dhagna gubaan sababa isaatiin dhufu torban 3 booda ni dhaabbata. Kaan keessatti qaama gubaan isaa torban baay'eedhaaf nama irra tura. Kaan keessatti ammoo dhagna gubaan yeroo gabaabaaf ture. Namni dhukkubsate kun ni fayya. Mallattoo dhukkuba tasiboo yookiin taayifoid feebarii. Bakteeriyaan yookiin raamoon dhukkuba kana fidu dhagna namaa lixee guyyaa 14 hanga 21 keessatti mallattoon isaa nama irratti mul'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko nyaata mana nyaataati yookiin lafa bashannanaati yookiin lafa waamichaati yookiin lafa maabaraati yookiin lafa dabooti nyaatee dhugee bultii 14 hanga torban 3 keessatti mallattoo dhukkuba kanaa yoo agarsiise dhukkubni isaa dhukkuba tasiboo ta'uu ni danda'a. Mallattoon dhukkuba tasiboo gurguddoon 2 isaanis tokko qaama gubaa fi 2 mataa bowwoodha. Dhagni gubaan dhukkuba kanaa suutuma itti dabalaa bula. Torban isa duraa gara galgalaa ol ka'a. Torban lammaffaa irratti yeroo tokko gadi bu'a. Yeroo tokko immoo ol ka'a. Torban sadaffaa irratti walumatti aansee dhagna gubuudhaan torban 3 booddee qabbanaa dhufee dhaabbata. Dhukkuboota qaama gubaa fidan keessatti yeroo gubaan qaamaa ol ka'u yookiin high temperature dhahannaan onnees ol ka'a. Garuu dhukkuba tasiboo keessatti yoo gubaan qaamaa ol ka'e iyyuu rukunnaan onnee ol hin ka'u. Dhukkuba tasiboo kan biroo akka armaan gadiitti ilaaluu dandeenya. Namni dhukkuba kanaan qabame fayyummaan itti hin dhaga'amu. Dadhabbiitu itti dhaga'ama. Dhagni caccabaa akkasumas dhagna dhukkubaa fi garaa hammeessa. Ijoollee keessatti qaama gubaan baay'ee ol ka'uu irraan kan ka'e urgufsiisuu jiraachuu ni danda'a. Garuu ijoollee keessatti mallattoon hundi akka nama guddaa keessatti argamuu hin argamu. Ittisa dhukkuba tasiboo tokko ittisa isaa kan filmaata hin qabne mana fincaanii ijaarratanii dhimma itti ba'uu fi naannoo ofii qulqullina isaa eeguudha. Qulqullina ofiis akka dansaatti yookiin akka gaariitti eeggachuudha. 2. Warri mana nyaataa keessaa hojjetan yeroodhaan fayyaa isaanii mana yaalaa dhaqanii qoramsiisuun isaan barbaachisa. 3. Midhaan nyaataa akkuma tolchameen nyaachuun yookiin utuu hin nyaatiin yeroo baay'ee lafa tursuu dhiisuu. 4. Nama dhukkuba kanaan qabame mana yaalaa geessanii wallaansa fayyaa argamsiisuun barbaachisaadha. Namni dhukkuba tasiboon qabame dhukkuboota mallattoo dhukkuba kanaa wajjin kan wal fakkaatan kan qaban waan jiraniif yeroo mara dhukkuba tasiboo qofa jechuun dhiphachuurra mana yaalaa deemuun yaalii argachuun filatamaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii fi subscribe gochuu hin dagatina. Waan nu wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo keenya har'aan asuma irratti xumurra. Hanga viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura.